isaaniitiif. Binaatoodha kan isin hordofaatii jirtanii aadaa Arsii keessatti shamarran irraa kaasee haga dubartoota gurguddootti deessuun akkasumas illee umuriidhaanii akkamiin dhaatu dhahannaan isaanii maal jedhama haala kamiin dhaatu kan jedhu simbiraan gahaatii kan jiru amma immoo hayyoon keenya dhahannaa tokkodha kan isaan nutti himani mee kan isin nutti agarsiisan maal jedhama. Mana nyaaphaa erga dhattee irratti boodatti bantii baqaffattee bantii dhattee hawwata gugurdoo jedhamti. Hawwata gugurdoo jedhamti bantii akkana baqassanii fi seerris akkanatti hawwata gugurdoo taati jedha. Kanuma baqaffattee jettee shaashii rakaattee shaashii hidhattee hawwata gugurdoo jedhamti. Daawwattoota keenya jalqabarraa kaasnee as naannoo Arsii kana keessatti aadaan haala kamiin rifeensa isaanii dhaatu shamarran dubartoonni kanneen dahan akkasumas immoo maanguddoonni keenya kan guftii kaatanillee akkamiini kan jedhuga bikeenyarraa akka irraa barattan akkasumas bashannantan abdii guddaadha kan qabnu egaa turtii keessan waliin waan taasistaniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa torban immoo qophii kan biraatiin kan wal agarru ta'a nagaan keessan haa baay'atu.